Gooftaan gooftaa qabaa jedha Oromoon gaafa mammaakuu. Namtichi argaa jirtan kun jechuudha udhanii boochisaa jiran kun birrii hawwaala herga jechuudha. Qarshii ijoollotaaf karaa halaatiin kan hergu yeroo baay'ee ijoollota kan inni ganudha jechuudha. Saawud Arabiyaa keessatti ijoollota baay'eerraa qarshii isaanii isiniif hin erga jedhee erga ergisiisee kan dhoowwachaa ture jedhanii dabarsaa jiru. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtan siniifaa baay'atu jechaati. Hara kan dhuftanii noora abba nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama. Akkasuma immoo viidiyoo kana like share gochuuti hin dagatinaa isiniin jechuuti. Nan barbaada yaada qabdan immoo komentii jalatti godhaa isiniin jedha. Egaa obboloota koo namoonni biyya namaa keessa jirtan hin beektu jechuudha. Qarshii kan ergamu karaa halaatiin jechuudha. Yeroo baay'ee maaliif karaa halaatiin kan nuti ergannuu fi maallaqni karaa baankiitii fi karaa halaa yookiis immoo karaa hawwaalaa nuuf galu kuni garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Birriin karaa halaatiin yookiis immoo gabaa gurraachi jedhamu kanaan nuuf galu birrii isaa zirzirii isaa yookiis immoo minzaarii isaa baay'ee tokko ol kaadha isatu nu fayyada. Nu immoo birrii takkittiin iyyuu jechuudha. Birrii jijjiiramsanirra yoo nuuf darbite nutti tola jechuudha. Sababni isaa iyyuu gola namaa keessatti guggubannee bakka waan meeqa dandeenye jechuudha. Gubaasaa hojiisaa akkasuma immoo iyya biyya harabaa jechuudha. Waca isaanii kallattii hundumaan jechuudha. Wanti nuti dandeenyu qoonqoo bishaan dheebochuu waan garagaraati jechuudha. Hin beektu jechuudha. Obboloota koo wanti isinitti himuu hin qabu. Kana hunduma isaa keessa darbinee akka warqiin abiddaan gubattee baatu sana nuti illee rakkinoota garagaraa qorumsoota garagaraa biyya keessarraa akkasuma immoo bakka jirrullee otoo nu qoruu keessa darbinee arganna waan ta'eef kana birrii argannu sanarratti karaa gaarii fi karaa ol ka'aa ta'een maallaqni keenya akka nu jijjiiramu hin barbaanna jechuudha. Baankiidhaan otoo erganne garuu wanti akkasii nu mudachuutii hin danda'u jechuudha. Karaa halaatiin immoo karaa gabaa gurraachaa kanaan namni wallaaltanii hin jirtu jedhee hin yaadu jechuudha. Eeyyama qabaatee jechuudha. Kun dhoksaadhaan otoo mootummaan hin beekin kan ergamudha isiniin jedha. Keessumattuu namoonni mana amoota araboota tokko tokko galtanii jirtan kan isiniif hin eeyyamne hin jiru jechuudha. Maaliif kun mirga isaaniiti jechuudha. Karaa seeratiin dhorkaadha waan ta'eef namni kun Saawud Arabiyaa keessatti yeroo baay'ee ijoollota boochisuudhaan birrii nama nyaachuudhaan kan inni yeroo dheeraadhaaf ergaa ture isiniin jedha. Ani nan dhaga'e malee immoo sooshaal miidiyaa irraa fide malee bira jiraadhee miti isiniin jedha. Miidiyaa irratti kallattii garaagaraatiin dabarsaa jiru jechuudha. Garuu wanta isaan irratti raawwatan baay'eedhuma tokko natti tolee isiniin jedha. Akkasumallee obboleettiin tokkollee mudannoo akka kanaa qabdi jechuudha. Baay'ee tokko namoonni birrii ergani ijoollee keenya irratti kan isaan roorrisanii bakka hanatu jira maal fiddaa waan akkasiiti. Mucaan kun erga jechuudha. Shamarran akkasuma immoo warruma kaan irraayyuu maallaqa isaanii ganee warratee ijoolleen kun siisteema yookaan malaan gara ofii isaaniitti baadiyyaa jirra birrii akkaawunti buukii keetirratti erguutii hin dandeenyu maaloo kottu nuuf jedhanii itti boo'anii gara baadiyyaatti fuudhuudhaani namticha kana jechuudha malaan obbiratti fuudhanii birrii ganee fi akka kanatti fuudhanii isa boochisaa jiru jechuudha. Imimmaan lakkuu harcisaa jiru. Akkuma kanatti jechuudha du'aaf jireenya gidduu dhaabatanii namoonni maallaqa fidanii jiru jechuudha. Namoonni kaanillee iddoo mijataa argatanii kan hojjetanii jira. Garuu iddoo mijataa kan hin qabne du'aaf jireenya gidduu dhaabatanii kan argatan suni akkuma kanatti imimmaan isaanii buusanii dhiiga coobsanii jechuudha. Dafqi isaan buusan suni bakka baay'ee yeroo dadhaban dafqi isaan buusanii dhiiga isaaniitti isiniin jedha. Ijoollonni kun akka kanatti qabanii ta'u jechuudha. Dallaala kana reebanii jiru. Birrii isaanillee akka inni isaaniif deebisu waadaa fi galee fi harkaa ba'ee odeeffannoo jedhutu jira isiniin jedha. Asumaan immoo jechuudha micayyoon tokko mudannoo ishiin mudate jechuudha. Saawud Arabiyaa keessatti maal gooti micayyoon kun birrii kottu naa fuudhi jetteeti namichuma jechuudha gabaa gurraachaan hergu kana manatti waamtee maallaqa jechuudha maallaqa guddaa maallaqa biyya Saawud Arabiyaa itti laattee namichi kun irraa fuudhee warratee sana booddeetii hin dhorkate jechuudha. Qarshii hedduudha kan inni irraa fuudhee. Gaafa kana ishiin naa kennittee gaafa cagacagdee dhadhabdu akkas jedheen jechuudha. Ani madaamii keetiin na jala baduudhaa fi si jala baduudhaa fi maallaqa kana anatti kennattee akka kanatti jedheeta madaamii keetitti si hima
Kanaafiyyuu afaan keenarraa qabadhu lammata akka maqaa koo hin dhoofne jedheen jechuudha mucayyoodhani. Mucayyoon baay'ee tokko sodaatte sana booddee wanti hin gootu hin jiru waan ta'eef yookiin madaamii keetitti illee nan hima waan hedduu jedhee sodaachisa jechuudha hin gowwoomsa waan ta'eef iyyuu. Sana booddee mucayyoon maal goote gara madaamii ishiititti deebitee otoo nama kana birrii isaa hin dhiisanii fi nama kanaanii birrii naa ergi jedheetiin birrii itti kennadhee ture dhufee fuudhee ture. Garuutii amma birrii koo naganee na dhoowwatee jira. Birrii koo naa kenni jennaanini akkanatti madaamii keetinini birrii anatti kennattee na baasii haala naa mijeessinaan jettee si jalaa baduudhaafi akka kanatti jedheetanii madaamii kee akka ishee si ajjeeftuun taasisanaan jedhee maaliin godhaa jetteen jechuudha. Madaamii ishiitti himte jechuudha mucayyooni. Sana booddee madaamii ishii nama gaariidhalleeni mucayyoo kanallee ishii hubattee maaltu ta'ee lakkoofsa sanaa kenni jetteeni suura isaallee akka qabdu bakka waan hundumaa jechuudha. Foormeeshinii mucayyoo irraa fudhattee madaamini bilbila isaa yeroodhuma sana fudhattee kallattii bilbiltee fi hojjettuu kootirraa birrii fuutee maaliif erguu fi diddee amma dabiitoo ergiif boru darbite taananii poolisii qabadheen iddoo ati dhuftutti si barbaachiseetanii seera sirraa fuudhaa dafii kenni jetteeni. Akka sanatti maal godhee mucaan kunii kan dura mucayyoo sanaa baay'ee tokko jechuudha ishii yaaddessaa akkasuma immoo ishii sodaachisaati ture yeroodhuma sana jechuudha. Otoo ture hin bulin maallaqa ishii tolee nan ergaaf jedhee maallaqa mucayyoo sana hunduma isaa galabbaxee fi jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo namoonni biyya garaagaraa keessa facaatanii jirtanii dallaalonni qarshii keessan isinirraa fudhatanii akkasuma akkasin dhorkatanii jiranii maatii bira jiraattan maatii nagaa qabdu taananii jechuudha. Maatii keessanitti iftoomina wanta jiru hunduma isaa otoo irraa hin dhoksini waan akkasiitu jira jedhaatoo isaanitti himadha. Isaanii karaa seera qabeessanii jechuudha. Keessuma gara biyya Saudi Arabiyaa kanatti namoonni waraqaa hin qabne socho'uu hin danda'an biyya sana keessa waan ta'eef namoota waraqaa qaban qofa jechuudha kan achi keessa socho'aatii jirani. Gaafa jechuudha dallaalonni jechuudha afaan Oromoo dubbachuudha namaaras haa ta'u kallattii kamiiniyyuu jechuudha saba Itoophiyaa taatee yeroo ishii waan akkasii isinirratti hojjetanii madaamii keessanii mari'adhaa ta'u madaamiin keessanii kokkee qabdeet irraa isinii fuuti jechuudha karaa seera qabeessan jechuudha. Maaliif yeroo itti kennitanillee jechuudha yeroo itti kennuudhaaf harkatti yoo itti kennitan taarigaa konkolaataa isaaniillee qabadhaadha baqa jechuudha. Namummaan isaaniillee suura isaanii qabadhaa ta'u akka sanatti otoo hin sodaatin warra bira hojjetta sanaanii wanta jiru iftoominaan itti himaadha hin sodaatinaadha. Akka kanatti maallaqa keessan irraa fudhachuutti dandeessu. Maallaqa keessan immoo dhabdanii to'ii callistanii hin taa'inaadha. Nama hin beekne irraanis immoo maallaqa keessa hin argatina amma ta'e jechuudha. Namoota itti siqxanii namoota eenyummaa isaanii beektan jechuudha. Maallaqa keessan irraan ergadhaa malee ijoollota hedduutu birrii isaanii walitti qabanii ji'oota hedduudhaaf jechuudha maallaqa sababa namoonni tokko tokko akkaawuntii mataa isaanii banatanii biyyaa hin ba'a waan ta'eef maallaqa isaanii gaafa gara biyyaatti ergine yookiin obboloota keenya balleessa yookiin maatii keenya yookiin abbaa manaa keenya balleessa isaanis dhabnee maallaqa keenyas dhabuurra walitti qabannee gaafa waan tokkorra nuuf oolu jalqabe hergachuu nuuf wayya jedhanii obboloonni hedduun bakka tokkotti obbiratti walitti qabatanii kan mana nagaa mana gaarii keessa jiran jechuudha. Maallaqa isaanii bakka tokkotti gaafa ergachuudha ka'anii dallaalan jala nyaatee kan lubbuu isaanii balleessanillee ijoollota hedduutu jira jechuudha. Kuni otoo nuun qaqqabin otoo nu bira hin ga'in nuti immoo akka kanatti itti fayyadamuuti qabna sinin jedha. Egaa obboloota koo namni dafqa namaa nyaatu guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko qabamuunsa hin oolu. Nama argattiyyuu akka kanatti kan qabaman garuu kaameraa waaqayyoo fuulduratti guyyaa tokko qabamuun keenya hin oolu sinin jedha. Nama sodaachuu caalammoo waaqayyoo uumaa keenya sodaachutu baay'ee barbaachisaadha sinin jedha. Maaliif namni yoo nu ajjeesellee lubbuu keenya kana ajjeesuuti hin danda'u. Foonuma keenya kana ajjeesuuti danda'a. Waaqayyoo immoo isa lubbuu keenya fi foon keenya ajjeese qililleetti darbachuu danda'u sana isa haala hunduma keessatti sodaachuun baay'ee barbaachisaadha. Hojjanneetu jechuudha fedha
uumaa keenya miti yoo ta'e isuma karaa qajeelaa fi karaa sirriitiin dafqa keenya arganne sanayyuu dhiisnetu irraa deemuutii dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu dafqa namaa nyaachuun dafqa namaa uumaa namaaf hin godhu jechuudha. Kanuma keenyatti akka jiraannu waaqayyo nu haa gargaaru. Nagaanis baasee nagaan kan nama galchu isuma hojjetanitti akka milkaan kan nama godhu karuma gaariidhaan iyyuu waaqayyoodha. Waaqayyo ofitti hin gaddisiisina. Warri dallala hojjetan kallattii kamiiniyyuu hojii keessan irratti amanamummaan keessan gadi nirra hojicha kan isinitti kenne imaanadha waaqayyoodha waan hojjennu hundumayyuu biyya lafaa kana irratti akka itti wal gargaarruu fi waaqayyotu iddoo sana nu kaa'e jechuudha. Kanas isiniin jedha akka kanatti itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo galatoomaa waan na wajjin taataniif.